Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan tiyya isin haa dhaqqabdu. Obboleeyyan kiyya wanni as gubban na deebise rakkoo uummata keenyaa tanii ijaallaallee agarru tana. Ta gurraan dhageenyu tana. Obboleeyyan kiyya ummanni keenya akka malee miidhaa jira. Ummata keenya miidhaa ilmi namaa namarraan hin geessifne ture ga'u jira. Ummanni keenya halkanii guyyaa dararamaa jira. Ummata keenya miidhaa namni nama miine osoo inni dhaga'u qeensarraa buqqisanii osoo inni dhaga'u afaanitti electric shock kaayanii osoo inni dhaga'u meeshaa saalaatti electric shock kaayanii osoo inni dhaga'u mishikir biyyateenya miikaa pilaastikaa san ibiddaan akkanatti itti shidanii akkana dhabdhab qaamarra godhu jiran. Namni keenya akka bilisummaa tanarraa abdii muratee guutumaa guututtu bilisummaa waan jaan gurraan dhaga'uu hin dandeenye godhu jiran. Obboleeyyan kiyya namni keenya akka malee miidhaa jira. Ummanni mujirmini kun nurraan ka'u. Nuti aangoon kaa qabanne akka amma isaan hiriira bahanii dubbii godhan kanaanii miti. Dhumneeti aangoo qabanne ganaa gabrummaan nutti hin deebitu gabroomne turre ganaa gabrummaan nutti hin deebitu waanjuun aangoo kana dhaadachuu jiran. Nama keenya baharraa dhiyatti kaabarraa kibbatti waan isaan geessu jiran namuutu social media kana gubbatti waan deemu jiru ni agartan. Namni keenya haala jiru Northern America ta'e Europe ta'e Australia biyyoota Arabaatiif biyyoota gartee Afrikaa adda addaa keessa kan jirus haala nama keenya cinaa ittiin dhaabbannu dhaamsi kiyya kun gartee obboleeyyan kiyya osoo ooleen bulle namuutu akka mataa ifiitti haati arra duute san haadhuma teenya obboleessi arraan tana duute san namuutu silaa akka obboleessa keenyaa laallee arraan tana dubbiin tun teessiftu namtichi obboleessa kiyya ajjeessan raayin kafalaa jeetti namuutu gartee karaa namicha isa jeesan deema. Duuba wanni gabrummaa hilaan qaarraan tanaa nuti nuun fadhees wanni nurra teesseef dhiiga gartee abbaan beeyne gannaqamee nuti itti bilisoomnu ka barbaannu kana. Warri biyya keessaa ka'e lafa. Oromoon biyya keessaa akkuma gartee durooboonni keenya ka Oromoo ja'aniin tahanii ka'an gaarii waan bareedaadha. Namni keenya wal dhagee bilisummaa kana barbaaduun isaa. Duubo namni keenya akka hiriira beesaniin silaa itti fufee ilaan gaarraan tanaa deemu jiraate lubbuun nama hedduullee dabartu namni keenya ni milkaa'u. Guyyaa takkichaa hiriira beesaniin mana deebi'uudhaan viidiyoolee maratanii footoolee kaafatanii ganda keessa deemanii nama keenya guuraa jiran. Namni Oromoo ta'ee hiriiraan bahi waan hin jirreef Oromoon guutuun mana hidhaa jirti. Kaagartee manni hidhaa isaan qatees manmosaa keessatti ajjeefame jechumatti awwaalamaa jechuudha. Ha mana hidhaa seenee halkan gabbaasanii wallaahi nama keenya haa kunoo qalanii awwaalanii osoo gartee isaan qalanii awwaalu jiranii qalanii qaluma qalaasan haa godhanii akkuma horii qalansanitti qalanii awwaalu jiranii namni irra dhaqqabee namni san biyyarraa baafatee himuu jira. Karaan kiyyaas kanaa jee dubbiin akkasii mi duuba eegoo obboleessi kiyyaasi qalame eegaa haati qalamte eegaa baan kiyya qalame eegaa ilmoo hin dhalee qalamtee waliin hin biraa dheessu takkan jirtu lubbuun tiyya isaan booda maaliif jiraatti anis lubbuu tiyya kan nuun qaba. Ummanni keenya arraan tana silaa meeshaa harkaa qabaatanii uummata kana firaa dhorkan. Wanni uummata keenyaaf hin galin takkaa silaan gaammaan tanaa warra biyya keessaa ka'eefis nama isaan keessaa ajjeesaniitu mana ga'an deeman. Isaan keessaa ajjeesaniitu mana ga'an deeman. Ablee shunkurtaan ciran nullee taatu nama mana keessaa numan qabu boo. Ablee shunkurtaan ciran nullee taatu nama mana keessaa numan qabu qarra doomaatu nama guraaraa doomaa san akkanatti itti fixanii qawwee takka kamirraa hiikkachuu dadhaban. Akkami qawwee takka irraa hiikkachuu dadhaban nama tokko qabanii nama dilaan dhumuutti jiranii. Nuti yoo akkami waan kanatti ilaalle akkamitti itti usne warri biyyoota alaa jirru akkamitti gargaarsa cinaan dhaabbachuu dadhabne akkamitti biyyoota gartee waan kana nu gargaartu weestarnii irraan eeggatina Ameerikaas ta'e Awurooppaas ta'e Awustiraaliyaa biyyoota gartee weestarnii irraan waan eeggatina eenyutu isaan san bakka kana kaa'ee eenyutu isaan kana isaan irraan eeggatina White House dura dhaabbannee iyyuu paarlaamaa biyyoota adda addaa dura dhaabbannee iyyuu is not solution. Solution keenya laal solution keenya kanuma laal kana. Kan akkamitti biyya keessa naqannaa eeysan obboleeyyan keenya ka garaan gubate kanuun tahin akkatti waan kana biyya keessa nu naquufan garuu kanama isaaf tuqu dhabe
akkana fakkeenyaaf bikkaan jiru kanatti nama dubbisu jiru jira akka dhoo isaan nama dubbisu jiru jira hagartee rakkoo tana solutionatti nu kun waan social media gubbatti dubbatanii miti waan gartee asirratti waliin dubbatanii miti waan kun namni social media kana gubbaa jiru Oromoo fi diina Oromootii fi jinnii fi hattuu fi qomaatee fi Tigree hundaa jira. Rabbi itti bal'isee maal gootiree social media illee barre. Arraan tan akka feetu nu goosisumaan qabu. Ummanni dinnichaa qilleessa ture arraan tan akka feetu nu goosisumaan qabu barte social media nurra beetii maa. Duuba as gubbatti waan dubbannu eeggachaa dubbachuu qabna. Maaliif waan qabsoo teenya gufachiisaati. Ammoo haalli nama keenya irra deemu jiru. Haalli nama keenya irra deemu jiru. Haala ilmi namaa nama irratti oofsifnee deemu jira. Ummanni kun duraanis ummata gartee ka'aabaa jiisuudhaaf mokkore xeera labaabiin rabbiin itti ergee daaraa murruq ta'ani. Warra sanirraa hafe ilmaan abrahaati. Ilmaan abrahaa gartee. Ilmaan abrahaadha laal hundee isii gadi yoo gabbuqqisan malee hin buqqaatu. Hundee isii gadi gabbuqqaasuudhaaf namni hundi lafarraa ol ka'uu qaba. Namni Oromoo ta'ee amata 10 irraa hilaa hanqaa amata 80 jidduu jiru hadhagaa xiqqaa tokkollee darbuu danda'u hundi lafaa ka'uu qaba. Duuba warri biyya keessaa lafa taa'ee hin jiru lafaa ka'ee jira. Lafaa ka'uu isaatiif kana dhiini gad naqamee akkanatti halkanii guyyaa dirramu jira. Nuti warra biyya alaa jiru kijibdoota kanaatutu dubbii malee jira. Egaa namni keenya kanu keessa sammuu qabu ummata keenya kana kaasee akkana tiriira galchee nuti warri biyya alaa keessa jiru akkamitti ummata keenya kana waan barbaachisaa ta'e qopheessinee ummata keenya kanaaf waan silaa gadhatee godhamuu qabu akkami godhuu dadhabne. Maaliif nama tokko irratti dhiifna? Maali Jawaar Mohaammed akkuma keetitti Oromoo tokko bara. Maali Oromoo isuma qofaatu itti gubatee bilisoomsa. Jawaar Mohaammed bar akkuma keenya ta'ee hadoo diruurra qabaa lafaa ka'e nuti hoo maal taane? Duuba isa qofa irra dhiifnee bilisoomna turuuf. Akka ammaan tanatti jirru kanatti. Akka ammaan tanatti jirru kana kanamuu gartee akkanumatti TV laaltanii ija baaftanii mobaayila keessa laaltanii nama biyya dhumu kana nama keenya kana ta'e akkana ta'e jinni ta'ettanii White House fi jinni House fi Zubbi House dura deddeemtan kun naman baasu. Waan gartee uummata keenya cinaa dhaabbachuu qabnu uummata keenya cinaa dhaabbadhaadhaa uummata keenya waan silaa gartee qopheessuu fi qabnu qopheessaa fi uummanni keenya ifiifuu nutti naa jemu ofirraa kaasu waan ta'e. Asteenya duba nagee dubbii xibaaru nagee akkamatti ilaalleetu osine cal jechuu keesha kaatti mobaayila deemtee ol baafatee bikkaa agarteetti nama keenya kana godhan jinni zubbii nama keenya nuti tu kana godhe akkamiin namni kana godhe jallaa keenya duraanis itti fidee ilaan qammaallee fixu jira haa fixanii haa nama keenya ka fixan silaa haadootti qabaanne waan silaa gartee nu barbaachisu arraan tana ta ummata keenya kana gartee cinaa dhaabbanneen ummanni keenya kun ummata kana firaa dha'u kanaan kana qopheessina asteenya duba nagee wanni akka kiyyaa kanatti na boochisu jiru arraa أنا سينجرا برو إن شاء الله بكان جو ربي بيغا أكيد سنين سنين عمازن أكيد سنين تيمتي ميخ أنا جي خنا وجي ديمي بكسن دو هبكسن نوجي لك أمك سنة وجي دو كجيبوت على تي سنين أجيا أسي وانتهيتن أرومو يوم كم تكاتي مليون تكالاني جرا نمني مليون نكو يوم عندن دويف كبي وتجري كنا لفرال بكنا أكنا ديك تجربنا أكنا فوسي تجربنا أكنا هو أكنا قرود الدم أكنا نمني خينيا أستي فاينانشالي وعندن دولي كبي ummata keenya kanaaf waan sila barbaachisu godhuu fi dadhabe namni keenya bilaashitti hakamamuu dhabee lafa gannaqamuu jira ganaa dhabeelti ummata keenya irra deemu teessi ummanni kuni ummata keenyaaf yaadu isin warra kana tiriiran dura beejee hawwanni isaan afaan kaayatan duraanuu harka isaanii jirti ganaadha jiruun ni qaalootii miti samitti geessu ta'an yoo akkanuma akka teenyu taate. Moo maal gootaati faamiliin ta'e guutuun biyya faranjii sii baate maal gootare bilisummaa harkatte saree biyya namaa keessaa ilaan qoom jiraatta. Akka tokko chikee akkana fiiguu kanatti akkanatti ummata keenya akkanatti akka godhee akkana addunyaa guutuu dhageessa kanatti waan dandeessummaan kaane maa qarshii takka lafaa waan silaa gartee edana hiraataa nyaattu maaliif biran dabarsine obboleessi achi keessatti haati teetii fi abbaan kee haadhuma teetii fi abbaa keeti warri hidhamee hidhaa jiru sani obboleeyyanuma keeti ilmaanuma keeti achi keessa beela'u jiranii beela gubbaa kutanii qeensaa irraa guuramu jira elektiriik shookii isaanii godhamu jira akkana qalamee darbamu jira foonsaa irraa muranii nyaachisuu jiranii teessee maayidda saba kiyyetta. Si qofaanii akkana jaanseen ana guddaani hijibaan guddaan ana akka keetti ati nagayaa'u. Hasinju hoso ifin jen sinju. Obboleeyyan kiyya
waan ummata keenya cinaa dhaabbachuu dandeenyuun hatattamatti haa ummanni keenya rakkoo tana ofirraatti hambisuun haa gabrummaa tanatti ofirraa kaasuun ammaan tanatti furmaata barbaannaa wanni viidiyoo tiyya tana laaltanii caa jettaniif hin jirtu warri silaa agartee dubbii sun laallattus viidiyoo tiyya tana akka agartanii naa gaddeebisa. Dhaamsa kana gartee akka isiin hojii nu ooltuun barbaade. Kalees akkanumas gubbaa lallabee arraas gubbaa lallabuun fadhu dalagaatii yaamsitu waliin as gubbaa ta'ee takkarraa takkaa lama sadii afur jechuun takka hin jirtu. Akkaan asirra dubbii xibaaruun dhufne. Ummata keenya ka garaana gubate kana as gubbannu ol baase. Dhiirti akka isaan san gubatanii firaa kaasan bilisummaa kanatti finne isaan sanii akkuma isaan jaansanii bilisummaa akka isin barbaaddan kanatti harka